jecha beektotaa. Balballi gammachuu tokko yoo cufame kan biroo ni banama. Helen Keller. Namoonni gatii kan laataniif mirga isaaniif otoo hin taane fedhii isaaniifi. Mankoon. Dubartoonni kan jaallatanirra kan isaan jaallatutti yoo heeruman gaariidha. Jecha Araboota. Dhiirri tokko fuudhee guyyaa tokkoon booda waggaa 7 dullooma. Baakoon. Si'a tokko fuudhuun itti gaafatamummaadha. 2 fuudhuun gowwummaadha. 3 fuudhuun maraatummaadha. Jecha Neezerlaandota. Namni dubartii takka beellame eegu daqiiqaa 5 yoo eege sirriidha. Daqiiqaa 10 yoo eege obsa qaba jechuudha. Daqiiqaa 15 yoo eege danda'aa ta'uu isaa agarsiisa. Daqiiqaa 15 ol garuu gowwummaadha. Ba'aaluu Girmaa. Barcumaa fulfina abbaatoof jalatti eega. Jecha Itoophiyaanotaa. Kabajamuu yoo barbaadde dursi of kabaji. Jecha Ispeenotaa. Abjuun kee akka dhugoomuuf hin rafin. Jecha Yihuudootaa. Nama shakkitu hin miindeessin yoo miindeessite garuu hin shakkin. Jecha Chaayinootaa. Siree ofii afatan irra ciisu. Jecha Ingilizootaa. Iji waan arge gurri waan dhaga'e amana. Jecha Jarmanootaa. Sodaan namaa waa sadii. Nama manni isaa dhimmisu dhufaatii roobaa. Nama liqiin namaarra jiru bari'uu lafaa. Dubartiin abbaan manaa ishee rakkisu dhi'uu lafaa jibbu.